tuu fi tuun garaagarummaan isaanii maali? Kanaa fi kana garaagarummaa isaanii natti himi. Eegalte? Okay, hordoftoota chaanaala EFOTube jechi isheen lammaffaa fi sadaffaa kutaa keenya keessatti ilaallu kan waliin deeman namoonni baay'ee wal fakkaatoo itti fakkaata. Garuu jechoonni kun lafaa fi samiidhaa waliin fakkaatanii bakka garaagaraatti itti fayyadamna. Mee kanneen lamaan immoo adda baafnee haa ilaallu. Isheen jalqabaa tuu kan jettudha. Egaa jecha tuu jettu kana yeroo baay'ee bakka baay'eetti itti fayyadamna. Jecha baay'ee barbaachistuu taatedha. Jechi tuu jettu kuni egaa sadarkaa keessaniif akka ta'utti garuu faayidaa guguddoo lama jecha tuu jettu kanaaf waliin ilaalla. Faayidaa baay'ees qabaattu. Isin sadarkaa kanarratti sadarkaa eegaluu kan jedhamu kanarratti faayidaa ishee lamaan tokko barraan gahaadha. Isheen tokkoffaa kallattii ibsuuf gara jennee kallattii ibsuudhaaf. Fakkeenyaaf namni tokko look to the right jechuu danda'a. Look jechuun ilaaluudha. Fakkeenyaaf hiriyaa keessan waliin otoo dhaabattanii gara mirgaatti ilaali, gara bitaatti ilaali yoo jechuu barbaade jecha tuu jettu kana fayyadamuu ni danda'a. Look to the right. Gara mirgaatti ilaali. Right jechuun mirga akka jechuuti, gara mirgaatti. Left yeroo jennu immoo gara bitaa. Isheen kun gara bitaadha, isheen kun gara mirgaa. Right. Right hand yoo jenne fakkeenyaaf hand jechuun hand. Hand jechuun harkadha. Right hand yoo jedhe harka mirgaa. Left hand yoo jedhe harka bitaa akka jechuu kiyyachuudha. Rightiin mirgadha, leftiin bitaa. Fakkeenyaaf namni tokko look to the right. Gara mirgaatti ilaali. As keessatti egaa jechi tuu jettu kun maalitti hiikamte? Gara. Kallattii agarsiisuudhaaf gara. Look to the right. Gara mirgaatti ilaali. Look to the left. Gara bitaatti ilaali jennee kallattii ittiin ibsuuf jecha itti fayyadamuu dandeenyudha. Mee fakkeenya dabalataa akka sirriitti isinii galuuf waliin haa ilaallu. I am going to school yoo jedhe namni tokko fakkeenyaaf hiriyaa keessan tokko agartanii maal isiniin jechuu danda'a? I am going to school yoo isiniin jedhe gara mana barumsaatti deemaan jira. Ammas keessatti tuu kan jettu sun gara maaliitti akka ta'e agarsiisa? Gara kallattii agarsiisuudhaaf yookaan direction kan jennu sanadha. Kallattii jechuun Ingiliffaan direction jenna. Direction kallattii. I am jechuun an akka jechuuti. Going jechuun deemuu akka jechuuti. To school. I am going to school. Gara kamitti? Gara mana barumsaatti. Eessa deemta? Gara mana barumsaatti deemaa jira akka jechuuti. Jechi tuu jettu kun immoo maalitti hiikamti? Gara mana barumsaatti. Fakkeenyaaf hiriyaan keessan tokko Finfinneedhaa ka'ee gara Adaamaatti deemaa yoo jira ta'e, Finfinneedhaa ka'ee gara Adaamaatti deemaa jira yoo ta'e, konkolaataa qabachaa jira yoo ta'e, I am going to Adama isiniin jechuu danda'a. Isin konkolaataa otuma yaabbatuu agartanii hiriyaa keessan eessa deemaa jirta jettanii yoo gaafattan I am going to Adama jechuu ni danda'a. Sun immoo maal jechuudha? Ani gara Adaamaatti. Tuu kan jettu kun ammas keessatti gara kan jedhutti hiikamte jechuudha. Egaa jecha tuu jedhu kana kallattii ibsuudhaaf itti fayyadamuu ni dandeessu akkasitti. Mee faayidaa lammaffaa immoo haa ilaallu. Faayidaan lammaffaa isin beekuu qabdan. Akka nama Ingiliffa eegalee barachaa jirutti isheen lammaffaa ti kan jedhutti hiikamti. Natti, isatti, isaanitti, isheetti, isatti jennee yoo dubbachuu barbaanne jecha tuu jedhu kana fayyadamuu ni dandeenya. Mee fakkeenya fudhannee haa ilaallu. Fakkeenyaaf namni tokko talk to me. Talk to me yoo jedhe maal jechuu isaati? Natti haasa'i. Natti haasa'i. Talk jechuun yookaan natti dubbadhu. Talk jechuun dubbachuu yookaan haasa'uu akka jechuuti. Ti kan jedhamutti hiikamti. Amma isheen kun tuu kan jettu kuni me jechuun na akka jechuutti hiikamti as keessatti. Talk jechuun immoo dubbachuu. Natti dubbadhu yoo jechuu barbaaddan nama tokkoon talk to me jettu natti dubbadhu. Kanaaf ti kan jedhamutti hiikamti jechi tuu jettu kun.
Fakkeenyaaf example lammaffaa yookaan fakkeenya lammaffaa give this book to him. Give jechuun kennuudha. This jechuun kana. Book jechuun kitaaba yookaan macaafa kan jennu sanadha. To him. To him eenyutti? Isatti. Kitaaba kana isatti kenni. Kitaaba kana isatti kenni. Akka jedhutti hiikamaa kuni eenyutti? Isatti. Amma jechi to jettu kun ti kan jedhutti hiikamte as keessatti give this book to him. Kitaaba kana isatti kenni. To kan jettu ti akka jedhutti hiikamti. Egaa natti, isatti, isaanitti, isheetti, maalitti jettanii yeroo dubbattan jecha to jedhu kana fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf are you talking to me? Namni tokko fuuldura keessan dhaabatee callisee dubbachaa jira yoo ta'e natti dubbachaa jirtaa yookaan natti haasa'aa jirtaa? Anattidhaa kana haasa'aa jirtu jennee yoo gaafachuu barbaanne hima kana fayyadamna. Are you talking to me? You jechuun ati akka jechuudha. Talk jechuun dubbachuudha. Talking jennee yeroo ing goonu immoo wanta amma dalagamaa jiru ta'uu ibsa. Anatti dubbachaa jirtaa? Yoom? Amma. To me. Natti. Egaa jechi to jettu kun as keessattis ti kan jedhamutti hiikamti. Anatti dubbachaa jirtaa? Are you talking to me? Egaa isheen kun hima gaaffiiti. You are talking to me yoo jenne fakkeenyaaf ishee kana as dabarsine kanammoo yoo as dabarsine you are talking to me yoo jenne hima guutuu ta'a, hima gaaffii miti. Ati anatti dubbachaa jirta kan jedhutti hiikama. Garuu are you talking to me yoo jenne ati natti dubbachaa jirtaayii hima gaaffii akka jechuudha. Egaa jecha to jettu kana ti natti, isatti, isheetti, isaanitti jennee akkasitti fayyadamuu ni dandeenya. Faayidaa garaa illee ni qabdi. Garuu sadarkaa keessaniif ishee kana lamaan qabattanii itti fayyadamnaan baay'ee gaariidha. Gara fuulduraatti immoo yeroo sadarkaan keessan xiqqoo dabalaa dhufu bal'isnee jecha kana ni ilaallaa. Mee jecha isa salphaa fi sadaffaa jecha to jedhu duwwaa lama qabu waliin ilaallaa. Ammas na waliin ta'a.